Akkam jirtu yoo uummata Oromoo baay'ee waan qubee jiruu fi ogeessoti biyya alaa ragin akkam waan Zariyuri jechuudha. Akka nama dhuunfaa akka maammee tokkotti wanta isin jedhu dhiigni kan koof dhiigni kan kee tokko yoo ta'e an kulaalitii koo tokko si kennuudhaaf. I am ready. Thank you. Yeroo akkana siin jedhu isa onneerra kalibbe. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole dhahaan darbatames nan kaasne mogolee. Yoyaa Shamar Kafune hordoftoonni Saaroon Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif baay'atu jecha viidiyootiin walitti deebineeti kan nuti jirru jechuudha. Egaa akkuma isin beektanii artistii jaallatamaa fi kabajamaan artistii Zarihuun Wadaajoo dhukkubsateeti kan inni jiru. Sa'aatii ammaa kana keessatti gargaarsa harka Oromoo biraa harka saba isaa fi harka dhalasaa intalasaa fi ilma isaa akkasumallee haadha isaa abbaasaa maanguddoota Oromoo harkaati kan inni barbaadaa jiru. Isa dursa jechuudha. Ani yeroo baay'ee wanti gaaffii natti tokko jira jechuudha. Artistoota Oromoos ta'e jechuudha. Akkasumallee warroonni artii Oromoo keessatti aarsaa guddaa akka kaffalan jechuudha. Yeroo baay'ee dhumni isaanii hin bareedu jechuudha. Kaan harka namaatiin ajjeefamuu akkasumallee kallattii garaagaraatiin hin ajjeefamuu hin du'u. Akkasuma immoo kanneen umuriin isaanii dulloome yookiis immoo umuriin isaanii gara dullumaa ga'e garuu dhukkubaan saaxilamanii duumalee namni nagaatti du'e hanga ammaatti jiranatti hin fakkaatu jechuudha. Gaaffii natti agaruu iddoo kanatti garuu waa tokko na okkolchitu jechuudha. Artiin akkuma ta'utti ta'ee jiraatee jechuudha. Namni karaa uumaa isaarraa kaafatee jechuudha. Uumaa isaa dhiisee deemee milkaa'ee hin jiru jechuudha. Akkasumallee kana jechuun akkuma isin beektanii akkamitti akka jettaa artiidha maaloo jechuudha. Artiidha yoo ta'e lubbuusaaf immoo hin caala jechuudha. Artiin lubbuusaa fi caala osoo hin taane lubbuutu artiisaaf caala jechuudha. Kana jechuun kanaaf osoo nama garuu osoo uumaa isaa jiraatu akkasumallee karaa uumaa isaa hordofu osoo salphatu dhumni isaa fokkisuun argine jechuudha. Kanaafuu artiin akkuma ta'utti jiree osoo karaa sirbaa kana keessatti natti hin fakkaatu akka kiyyatti nama morma guutummaatti jechuudha. Osoo isanii gara uumaa ofii galateeffatanii gaariidhaan jedha jechuudha. Maaliif isuma argaa jirru waan ta'eef jechuudha. Inni ola deemaa hin ajjeefama. Inni jiru immoo dhukkubaaf saaxilamee dhumarra akkan taa'e itti du'a jechuudha. Egaa inni sun osuma ta'ee jiru jechuudha. Artistiin kun egaa akkuma isin beektan kanaan dura dhukkubsatee yaalamaa akka ture sanarratti dabalateellee jechuudha. Mana kanallee jechuudha kan itti bitee uummata Oromooti saba Oromooti jechuudha. Kan itti bitee asiin ga'e jechuudha. Egaa artistoonni keenya yeroo baay'ee jechuudha hin hojjetu saba isaaniif aarsaa kaffalu garuu mana galmaas ta'e akkasumallee mana jireenyaa dabalateellee jiru jireenya isaaniillee hin gaggeeffatan jechuudha. Egaa akkuma beekamu gaa nama kanaaf illee Oromooti jechuudha. Har'a immoo dhukkubsatee harka keessan har'a ilaalaa jira jechuudha. Manni bitamee fi akkasumallee wanta inni keessa jiraatu argamee fi fayyaa keessa hin bulu taanaan maal gatii qabaree jechuudha. Akkuma kana loogoo banaaf illee akkuma kana erga manni bitamee sana booddeellee hin obbaafatin illee keessaa jechuudha. Guyyaadhuma isaa amma tokko bareedeera jechuudha. Kanaaf har'allee Oromoon kallattii hundumaanuu idila addunyaarra kan jirtan jechuudha. Artistii jaallatamaa fi kabajamaa kana bira dhaabbachuu waan qabdaniin gargaaru kanneen immoo gargaaruu hin dandeenye immoo gara namaatti illee sheer gochuudhaanii fi akkasumallee akka amantaa keessanitti kadhachuu du'aa gochuudhaanii bukkee dhaabbachuun dirqama Oromummaa dirqama namummaa akkasumallee dirqama waan ta'eef jechuudha. Nama keessan eeggachuun erganii lubbuun keessaa ba'e qofa ashaangulliitti bo'ichaa fi maaliif ta'e jechuudhaan dursa har'a jechuudha dafnee dirmachuun bareedaadhaan isiniin jechuu barbaada jechuudha. Kanaaf egaa artistiin kun hanga amma dhukkubsatee baay'ee tuwwamee kan inni jiru akkuma kanallee gargaarsillee walitti sassaabamaati kan inni jiru kallattii danda'ame illee jechuudha. Amma sooshaal miidiyaan jechuudha waaqayyo fagaalatu kallattii hedduutiin babal'ateera waan ta'eef kallattii hedduutiin gargaaramuun ni danda'ama jechuudha. Akka duraa kallattii tokko qofa miti waan ta'eef jechuudha. Kallattii hedduutiin gargaaruu dandeessuun isiniin jechuu barbaada. Mee isa keessaa jechuudha viidiyoo muraasa kana dhaggeeffadhaa. Hundi keenya kanas ni jechuu barbaanna akkasumas immoo Zarihuunis dhaamsa qaba. Wal bukkee dhaabachuu qabna artistii jabaa keenya leejendi keenya isa bukkee dhaabachuu qabna Zarihuun Wadaajoo immoo amma biyya alaatti deemee yoo gargaarame hin fayyaa jechuudha dhaamsa qaba. akkam jirtu yoo uummata Oromoo baay'ee waan qubee jiruu fi ogeessoti biyya alaa ragin akkam waan naan jedhanii fi
Akkasin na bara dhaabbattanii waamicha sinii godhaa galatooma. Muknillee baala qabee wal malee maal qabnaree wal malee maal qabnaree. Egaa akkuma dhagaa jirtan jechuudha erga namni sun darbee qofaa hidhii nyaachuu bo'uu gaabbuurra jechuudha guyyaa har'aa kana bukkee dhaabbachuun bira dhaabbachuun akkasumallee namni kun yoo yaalame boriftaan illee jechuudha fayyuu akka danda'u akkasumallee kaleelleedha kan irra caalatti hubamaa jechuudha egaa dhukkubni kalee immoo hamtuudha jechuudha. Hojiin ala akka ta'ee jiru jechuudha. Kanaafiyyuu nama kana oolfachuun nama kana bira dhaabbachuun nama kanaaf har'a ooluun jechuudha. Erga inni addunyaarraa godaanee deebi'uu hin danda'u jechuudha. Osoo hin deebi'aa namoota hedduu deebisuu dandeenye ture. Kanaafuu namni tokko erga lubbuutiin si biraa darbee yookiin deemee deebisuu hin dandeessu. Kanaafuu osoo deebisuu dandeessu garuu har'a osoo hin barfatiin daftee qaqqabuun dirqama keeti jechuudha. Kanaafuu kallattii hedduutiin gargaaruun bukkee dhaabbachuun dirqama keenutti ta'a. Waan ta'eef kaleessa dheengaddaa siif karaa ta'anii kaleessa dheengaddaa waan hedduu si barsiisanii har'a garuu gargaarsaaf gara harka kee ilaalan ati immoo cal jettee ilaalta yoo ta'e kun abaarsa jechuudha. Kanaafuu abbaan kee si guddisee ka'ee abbaan kee iddoo gaariitiin si ga'ee yookiis immoo karaa sitti agarsiisee abbaan kee gaafa immoo gara kee ilaalu deem karaa sitti agarsiisu yookiin immoo deem sin gargaaru hin jettuun jechuudha. Kanaafiyyuu artistiin kun immoo jaallatamaadha. Artistii gaafa xiiqiidha. Akkasumallee aarsaa guddaa nama Oromummaaf jecha kaffalaa turedha jechuudha. Kanaaf bukkee dhaabbachuun dirqama keessan isin jechuu barbaada. Hanga ammaatti kan isin wajjin ture ana Saaroon Entertainmentirraa like subscribe share gochuu hin dagatiina. Egaa viidiyoo gaggarii isiniif qabannee dhufna jedheen abdii qaba jechuudha. Bantanii isaan alammoo namni akkaawuntiidhaan kennuu hin dandeenye. Birrii akkaawuntiidhaan galchuu hin dandeenye sa'aatii dhuma sana giiftii kenna jechuudha. Leencasa ergu waan fedhaa ergu asumatti ilaalla jechuudha. Online bakka. Sa'aatiin sun namoota isa jajjabeessanuu namoota intanaa jajjabeessan jechuudha. Artistii sana waliin bira ta'anii jajjabeessan nama lama sin keessaa buuftanii namoota beekamaa gosa akka Dr. Asli, gosa akka Obbo Mansuur jirma kanarra jiran jechuudha. Nama biraas yoo barbaadan itti dabalatanii asumarratti kennu jechuudha. Sa'aatii dhuma sana xumura. An akka kootiitti artistii Zarihuun jechuudha. Akka nama dhuunfaa akka maammee tokkotti wanta isin jedhu dhiigni kan kee tokko yoo ta'e an kulaalitii koo tokko si kennuudhaaf. I'm ready. Thank you. Yeroo akkana siin jedhu isa onneerra kalibbe. Galatoom maamee. Nabra gashi ades namba. Aye. Soko akaunticha amma utubis sadim tani gaariidha. Namni baay'een namoonni abbaa qabeenyaa Oromoo ta'an baay'een TikTokiin fayyadamanii. Kanaafiyyuu warra TikTok fayyadamanii karaa TikTokii gargaaruu danda'u. Warra TikTokii fayyadamne immoo karaa akauntii baankii fayyadamuu danda'u. Soobii ta'eefi karaa sana lachuu isaa bukkeetti hojjechuuf fayyadee yaadanii. Kanaatiif gaafa sa'aatii kana immoo murteessitanii yeroo sana akauntii sun beeksifama achumaan birriin karaa baankii sanaa galaa. Warri TikTokiin immoo akkuma kennaa sana kennanii karaa sana lamaanuu utuu deeme gaariidha jedhee yaada. Maaliif namoonni artistii kana gargaaruu danda'anii namoota baay'ee isaanii fayyadamuu isaan jechuu barbaade. Galatoomaa ulfaadhaa isin jaalladhaa hojii gaariidhaa jabaadhaa mas. Aye galatoomee fi galatoomaayee. Masi asliin dubbataa garuu amma masi asliin dubbataa garuu lafarraan isaa deemuu namni miyuutiin goone jira sagaleen deddeebi'aa jira. Baay'ee jira amma FM fakkaata. Viidiyoo xinnoo ishee hojjedhaasini diyuutii goona achi immoo mataa walitti qabadhaa nama lama sadii ta'aati. Then bank akkaawuntii naa banamu namni Ameerikaa jiru yoo jiraate kan